K Show. उम्मत किया untuk madura nage Ilmaan Oromoo Albertaaf naannoo see magaalaa Kaalgaarii keessatti argamtan marchi keessan caamsaan 28 ga'uuf guyyaa tokko nu hafee jira. Akka beellamaatti artistiin Umar Salamaan dhufee magaalaa Kaalgaarii keessa jira. Guyyaa buroo caamsaa 28 Umar Salamaan wajjin magaalaa Kaalgaarii teessoon 56 Duwwaa Center Street North East Kaalgaarii Alberta kottaa bashannantanii gammaddanii haasaaf ergaa umarraa dhaggeeffatanii gara qe'ee keessanitti kolfaa burraaqa gammadaa akka deebitan shakkii tokko hin qabnu isiniin jedhu. Artistoonni biroonis kan irratti argaman artist Adam Haarun michuu baay'een qaba Saaliyaa Saamii Callaa Carcar Qaasim Barjoor Marre kottaa akka maatiitti qarshii 50 qeenxeen 35 nyaataaf dhugaatiin tuulamee guutamee jira. Gaaffii yoo qabaatan lakkoofsa bilbilaa 4-2-3-6-9-64-11 4-2-3-5-6-8-8-8-7 4-2-3-6-2-8 guyyaan borii beellamni keessan guyyaa guutuu Umar Salamaanii waliin haa ta'u magaalaa Kaalgaarii meeshaa kan taphatu Gazzaan Mamoo hanga harkaan gayannutti wana bummaa bilisummaa itti fufi qabsoon hanga dhumaa hanga harkaan gayannutti wana bummaa bilisummaa itti fufi qabsoon hanga dhumaa